Viidiyoo teenya kanarraa keessatti kan ilaallu hojiin onlaayinii irratti hojjetamu kun dhugaadha moo soba kan jedhu ni ilaalla. Kanas kan isiniif dhiyeessuudhaaf naka kaase maalidha? Namoonni tokko tokko hojiin onlaayinii sobaadha kan jedhan waan jiraniif akkanumallee namoonni irraa fayyadamanii si gammachiisan jiruuf jireenya isaanii deeggaraa jiran baay'eetu jira. Keessattuu barattoonni akkanumallee warroonni kaampaasii adda addaa keessatti argaman hedduun keessan kan nagalateeffatanis jirtan. Egaa koomentii keessan yeroo biraa asirratti gallakkisuu ni danda'a. Isin warroonni karaan sistemni ittiin hojii onlaayinii hojjetan isiniif gale kun irratti moor koorsii adda addaa fudhachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Garuu asirratti wanta lama kaasuu barbaada. Hojiin onlaayinii soba warroota jedhantu jira. Akkanumallee hojiin onlaayinii dhugaadha warroota jedhantu jira. Isaan kunniin lamaaniyyuu daandiin isaan irratti dubbatan sirriidha. Garuu karaa isaan irratti dubbii kana ittiin hubatantu soba. Eeyyee isaan dhugaadha jedhan karaan hojiin onlaayinii ittiin hojjetamuu danda'u warroota ifa bal'aa fudhatanii isaaniif galeedha. Warroonni immoo asitti soba jedhan hojiin onlaayinii karaa kamiin hojjetama kan jedhu namoota hin beeknedha. Fakkeenya tokko isiniif haa kaasu. Barataan tokko yeroo jalqabaatiif gara mana barumsaa yeroo seenu abaacaadhaan maal akka fakkaatu hin beeku. Aan akkamitti barreeffamti, baan akkamitti barreeffama, caan akkamitti barreeffama wanta jedhu hin beeku. So abaacaadhaa jettanii badhematti yoo itti himtan isaaf abaacaadhaa wanti jedhu kun yookaan immoo ABCD wanni jennu kun yoo itti himtan isaaf maalidha? Miniingilasiidha. Miniingii hin qabuufi. Namni kun barumsa hin seenne hin baranne maal fakkaatti baan maal fakkaatti waan jedhu hin hubanne waan ta'eef. Ergasii immoo gara mana barumsaatti dhufe. Mana barumsaatti erga dhufee booda aas A jedhee barate. Baas baa jedhee barate. Ingiliffaanis, Oromiffaanis, Amaariffaanis ni barate. Ergasii immoo maal uume? Ittiin barreeffachuu jalqabe. Argitanii? Jalqaba irratti abaacaadhaan maal akka ta'e miniingii hin qabu, waan isaaf vaaliyuu hin qabu. Wanta irraa hin beekne waan ta'eef. Hojiin onlaayinis isa kanaadha. Kanaafi namoonni soba jettan karama sobaa qabachuun ni danda'ama. Garuu soba moo sobaa miti kan jedhu immoo riisarchii mataa keessanii hojjechuu ni dandeessan. Akkanumallee warroonni dhugaadha jettan immoo karaan isinii galetu jira. Karaa isinii gale san namootaaf ibsuudhaaf yaalii taasisaa. Akkanumallee wanta isiniif gale san namootaaf sheer gochuu yaalaadha. Keessattuu Oromoo keenya keessatti warroonni hojiin onlaayinii kun galeef baay'een isaanii karaa sirriidhaa sheer hin godhan. Maaliif isinitti fakkaate? Namoonni biroo dhufanii ana kontentii kana hojjechuu danda'an waan jedhan sammuu keessaa waan qabaniif. Yeroo baay'ee hojii onlaayinii kanarratti dhufee wanta jiru riil wanni isiniif dhaqqabuuf waa lama qofaadha. Dhaggeeffattoota kan koo. Addunyaan kun hedduu tokko bal'aadha. Teknooloojiin kunis hedduu tokko bal'aadha. Hojiin onlaayinii kunis hedduu tokko bal'aadha. Anis isinis hojjennee kan hin fixnetu jira. Garuu rakkoo kan nutti ta'eetis hin jiru isa kan hojjechiisuu dhabuu keenyadha. Isa kana hojjechiisuu yoo dandeenye hojii onlaayinii gonkumayyuu hin dhabamne. Nama hojjetutu dhabame malee ara deddeebiidhaan isiniif ibsaatiin ture. Hojii onlaayinii kanarratti waggoota 8 ol irratti hojjedheetiin jira. Egaa bu'aa bayii baay'ee keessa darbeetiin jira. Kan irra deddeebi'ee isiniif ibsa. Maaliif isinitti fakkaate? Hojii onlaayinii har'a ol kaa'ee hin hojjedha jetteetii yoo yaadde gonkumaa hojjechuu hin dandeessu. Asirratti hojiin onlaayinii kun karaa lamaaniin iyyuu ibsamuu danda'a waan ta'eef hubannoon keessan akkanatti jiraachuu qabaa kan jedhudha. Egaa inni biraa immoo hojiiwwan onlaayinii iskaam ta'antu jiran. Baay'een keessan iskiriinshuutii naa ergitanii, baay'een keessan iskiriinshuutii naa ergitanii nan ilaala. Baay'een keessan bilbiltanii appilikeeshinoota even an hin beekne warroonni naaf ergitan jirtan. Asirratti waa lama isiniif ibsuu barbaada. Obboleewwan kiyya qaqqaalii kan isin jaaladhu kan na kabajjan. Hojii onlaayinii ofii kan kooti riil hojjedhee irratti argamsiisee baafadhee qofaadha kan asirratti fidee isiniif maxxansu. Saniin alatti hojiiwwan onlaayinii doolaara baay'ee laakkan ni jiran. Fakkeenyaaf taaskii muraasa hojjetanii doolaara 5,000 50,000 kan isiniin jedhantu jiran. Fake irraa of eeggannoo godhaa. Hojii onlaayinii sababa hojiin onlaayinii kun baay'ateef appilikeeshinoonni baay'een bootiiwwan baay'een weebsaayitiiwwan baay'een kan feekiidhaan uumaman jiran. PayPal'idhaan baafadhu isiniin jedhan, USDT'dhaan baafadhu isiniin jedhan, Teelebirriidhaan baafadhu isiniin jedhan, akkanumallee baankiidhaan baafadhu isiniin jedhan piroosesii riil ta'e miti. So kanaafiyyuu iskaamiidha moo iskaamii miti? Hojiin kun ni hojjetamu hin hojjetu kan jedhu dursee riisarchi godheeti kan gara keessan dhiyeessu. Riisarchi osoo hin godhin, osoo hin ilaalin direct akka jiru hojiin ani isiniif fidu tokkollee hin jiru. Kana hubachuu qabdan. Hojiiwwan kamtu riilidha? Kamtu sobaadha? Adda baafachuu danda'uunu barnoota isin gaafata. Yeroo keessan appilikeeshinoota hin taane irratti warroonni fixaa jirtan.
karaa salphaadhaan generate godha jettanii waan yaaddaniif, karaa salphaadhaan doolaara naaf dabalaatiin deema jettanii waan yaaddaniif irratti sa'aatii keessan gubaatiin jirtanii of eeggannoo taasisaadha. Lammaffaa irratti immoo kan ilaallu reel kan ta'an kan kafalan kunniin maal isinirraa eeggatu? Appilikeeshinoonni reel karaa dhugaa ta'een kafalan kunniin akkamitti kafalu kan jedhu mee ammallee isiniin haadha qabu. Appilikeeshinii reel ta'ee kan karaa sirriidhaan kafaluu danda'an, karaan isaan ittiin isiniif kennuu danda'an maalidha kan jedhu mee jalqaba isiniin haadha qabu. Waa'ee appilikeeshinoonni kunniin akkamitti uumamu, appilikeeshinoonni kunniin immoo maaliif qarshii kana nuuf kafalu kan jedhu viidiyoo itti aanu keessatti ni ilaalla. Garuu wanti isin beekuu qabdan appilikeeshinii kun maaliif nuuf kafala? Maaliif nuuf kafala? Yoo maal hojjenne nuuf kafala kan jedhu isiniin haadha qabu. Eeyyee appilikeeshinii kamiyyuu, hojiin onlaayinii kamiyyuu kan ati osoo ittiin dadhabin qarshii irraa argatu tokkollee hin jiru. Warroonni akkasitti yaaddan karaa salphaadhaan hojii onlaayinii irratti ni durooma jettaniiti sammuu keessan amansiiftanii jirtan yoo jiraattan sammuu keessan keessaa haqadha. Hojiin onlaayinii kamiyyuu sarvisii yoo kenniteef qofa parsantii muraasa siif kafala. Parsantiidhaan garaagarummaa qaba. Akkuma hojiitiin fakkeenya isiniif haa ibsu. Takka live stream ni jira. Takka live stream warroonni hojjechaatiin jirtan karaan isin kafaltii irraatiin argattaatiin jirtan karaa muraasa ta'edha. Karaa muraasa ta'e. Taaskiiwwan muraasa ta'e. Tokkoffaa maal jedhan? Invite jedhan. Nama affeerii. Nama gara aappii kiyyaatti naaf fidii. Nama aan qarshii irraa argachuu danda'u isaan dhaabbata adda addaa wajjin hojjetanii dhaabbata promooshinii qaban, dhaabbata beeksisa beeksifatan wajjin walii galtee qaban appilikeeshinii kun. So isaan dhaabbata saniif sarvisii yookaan immoo beeksisa adda addaa gallakkisanii dhaabbata san wajjin walii galtee qaban waan ta'eef isaan maal argatan? Dhaabbata san wajjin qarshii 10,000 yookaan immoo doolaara 10,000 lakkaa'amu walii galtee qaban. Beeksisa kana siif beeksisa qarshii doolaara hangana naaf kafali jedhan dhaabbatichaan. Dhaabbatichi immoo beeksisa kan koo nama haganaatiif yoo naaf dhaqqabde koomishina kan kee hagana argatta jedhee walii galtee uuman. Walii galtee kanarratti maal godhadhee dhaabbatichi kun parsantii argatu keessaa parsantii 75 yoo kan ofiif argatu ta'e parsantii 25 namoota gara dhaabbata kanaatti yookaan immoo appilikeeshina kanaatti akka seenan ni taasisa. Seera ulaagaa itti uuma. Ergasii immoo parsantii 25 kana namootaaf addaaneera. Amma tokko naaf hubattan jedheetiin yaada. Karaa kanaan hojjeta. Akkanumaan lafaa ka'ee kaffaltiin isiniif kafalu tokko illee hin jiru. Kana ammoo argachuudhaaf parsantii 25 kana addaan qoodamuudhaaf nuti maal gochuu qabnaa kan jedhu asirratti of gaafachuudha. Eeyyee nama affeeri gara na fidi. Fakkeenya isiniif haa kaasu. Suuqiin moobaayilaa tokko ni jira. Suuqii guddaa ta'uu danda'a. Suuqiin moobaayilaa tokko ni jira. Moobaayila Saamsingii jedhamu kana tokko yoo gurgurte koomishina parsantii 5 siif kennaa siin jedha abbaan moobaayilichaa. Egaa onlaayinii irratti ni beeksifta. Ergasii immoo parsantii jedhame san nam tokko ni beeksifta. Gara suuqii sanii dhaqee akka bitatu ni taasifta. Ergasii koomishina argatta miti. Appilikeeshinii illee kanuma isiniin jedha. Nama fidiitii kootu. Ergasii immoo yoo namtichi sunillee nama biraa kan fidu ta'e akkanumallee innillee nama karaa sirriitiin hojjetu yoo kan ta'u taate taaskiiwwan san hojjechuu erga inni eegalee booda koomishina siif kafalaa siin jedha. Isiniif gala jedheetii yaada. So karaa kanaan kafala. So isin kaffaltii kan argachuudhaaf immoo isin nama garanatti fiduu yoo hin dandeenye taaskiiwwan achirratti argamu laayivii irra teessanii laayivii irra yeroo teessan maal hojjechaa jirtan isin fakkaata. Beeksisatu deema bara achirratti beeksisatu deema. Beeksifni sun immoo kaampaanii adda addaa irraa kan dhufuudha. Beeksisa sanarraa immoo qarshii hojjechaatiin jira kaampaanichi yookaan immoo aappichi abbaan warroonni aappii kana uuman dhaabbatoota beeksisa achirra beeksifataa jiran kanarraa maal hojjechaatiin jira? Qarshii doolaaraan hojjechaa jiran. Doolaara san keessaa laayivii irra taa'iitii beeksisoota kanneen daawwadhuuti ergasii immoo koomishina xiqqoo isiisiif kafalaadha. Gaayis kana qofa. Karaan isiniif kafalu kana qofaadha. Kana beekuu qabdan. Taaskiiwwan achirra jiran sanniin akkamitti hojjedha kan jiru immoo yaa seera isaaniitu jira. Seera san faana bu'uun dirqamaa jechuudha. So hojiin onlaayinii haala kanaan kaffaltii isiniif kafala. Hojii onlaayinii irratti simbitteetuma nam tokko affeeruu hin danda'u yoo jette nama affeeruu hin danda'u yoo jette seera cabsiteetiin jirta. Fakkeenyaaf ati kana jechuun maal isinitti fakkaate barnoota yuunivarsiitii barattee baatee yeroo qaxaramtu hojii biiroo keessatti koompitara hin danda'u akka jechuuti. Hin danda'amaa? Hin danda'amu. Qaxaramuus dandeessaa? Hin dandeessu. Sorrii walitti himuutu murteessaadha. Hojiin onlaayinii baradhaa. Hojii onlaayinii iskilii keessan guddisaa riisarchi taasisaadha. Warroonni nuuf hin kafalu jettan ookee isiniif hin kafalu hojii biraan ni jira. Warroonni garuu haala kanaan ni hojjedhatanii yaaddan koottaatii nama affeeraa taaskiiwwan hojjedhaatii doolaara muraasa irraa hojjedhaa. Kan isin jechaa jiru kana qofaadha. Warroonni immoo saatii kiyyan gubuun hojii biraa hojjechuun wayyaa yoo dandeettii kana hin qabu warroonni jettan
jechuudha. WhatsAppuun hin ta'u. Koomishina osoo hin kennin, sarviisii osoo hin kennin kaffaltiin siif kaffalamu tokkollee hin jiru waan ta'eef. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gabaabinumatti karaa hojiin onlaayinii ittiin kaffalu soba moo dhugaa kan jedhu haalaa fi hubannoo namootaatiin isiniif ibseetiin jira. Hubannoo namoota lamaaniitiin iyyuu sirriidha isiniin jedheetiin jira. Garuu hojiin onlaayinii baay'een isaa feekitu jira waan ta'eef even addaan baafachuuf hedduu kan isin rakkisan jiran. Research godhee isa naaf kafale qofa gara keessan fidaatiin kan jiru. Kanaaf isa sirrii hin taane isaan isin hin barsiisin isa feekii ta'e deebii gonkumaa isiniif hin kennu. Maal hin kafalle riil hin taane tokko kana isin jechuun hin barbaachisu. Dhaabbatichi maaliif website sana akka uume, maaliif bootii sana akka uume, maaliif application sana akka uume isattu beeka. Maaliif yeroo baay'ee warri applicationonni sirriitti kafalan Play Store irraa bu'u baay'een isaanii. Maaliif Play Store dhaabbanni jedhamu kun dhaabbata applicationonni adda addaa irra taa'an. Dhaabbanni kun maalidha? Applicationonni sunni maaliif akka oomishanii fi maal akka sarviisii maalii akka kennuu akka danda'an seera qabeessummaa dhaabbata sanii osoo hin kennin yookaan immoo dhaabbata application sana oomishe osoo hin kennin heeyyama hin kennuuf waan ta'eef. So kanas hubachuun barbaachisaadha. Egaa gabaabinumatti waa'ee hojii onlaayinii irraa hamma tokko haasofneetiin jirra. Yeroo itti aanu immoo wanta biraa hojiin onlaayinii kun sarviisiiwwan akkamii kennuu danda'a, akkamitti oomishamuu danda'a kan jedhullee egaa yeroo itti aanu immoo barnoota biraatiin wal arguu dandeenya. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Akkanumallee warroonni hojiiwwan adda addaa hojjechuu barbaadan hojii onlaayinii karaa YouTube chaanaalii kan koo sadeeniin isiniif maxxansaatiin jira. Telegiraama kan koo irratti illee na hordofuu dandeessan. Yaada qabdan akkanumallee gaafii qabdan karaa Telegiraamaatii fi karaa lakkoofsa bilbilaa kanaan na argachuu dandeessan. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaa naa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hanga sitti nagaan janaa jiraadha.